أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. وإيجا ربي قلت قلتشينا بمحمد نقاف رحمة الرب وسيه فيديو كله قال لك استوى واي كريستانا راندوب بدي واي كريستانا توكمو سدي انجده فيديو سنة رجعته ادو انو بافتينو خليله تنافما بارت 2 بي 4 سجرا نمي امو قدران بارت 1 نرجيني ليني تايم لاين تسيني فيسبوك كي سيني فاست بارت 1 هلالوتي بعد بارت 1 evidence ana chidiyes akiyesu waqin tatin akwaqi sadi waqto kesin jir dubin nam sadi waqto ke jire takisin bay bo kesin jir akiyesun kulle waqin tatin akini waqum may waqa walin hinqam evidence diyese jira kuta qarati fi kuta lameso takhale kesallati wan kan dubade amaralle kuta lameso part 2b aralle wanyani radubachu fedu evidence nan ken heddu baro evidence heddu akiyesun waqin tatin garsiftu tanafusun himne ke sambanu arramma wanyani radubachu fedu isi kristani evidence qaba isi warri baybotan kesa mant irkata khawaquma yesudi qomir warra garsisu evidence jirti am evidence warri evidence jechot warri evidence tolfat jech khawalilal isi dugum jechi khonini waquma yesu radubata dugum jechi khonini waqa sadi to kejir jeda nam sadi to ak to kejir jeda evidence warra to kollala aka dugumin akini warri ban jiru fi tan dub rabbin qur'an kesa subhanahu wa ta'ala wanjadta kala aya khariyan som kesati laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ya kafaraniye ya daresaniye warri waqi sadeniye warri trinity waqi trinity sadi to kejiredu warri su ya kafare rabbin warri su ya waqayu darese waqayu arrafse manjinani waqi waqo tokko chajet ayan sun suratul maida sura shaneso aya 43 rat waqi inni waq tokko warri ammo waqi sadi to kejired warri su ya waqayu arrafse rabbin warri su ya yu kafare warri su ya darese tokko chuma waq duga ya darese ya dandi duga irra gore yede rabbin dubat duba qara evidence trinity talala baybo kes isi wo fulan warjare ku sadien to kuma walin qabd o khawa to kes walin jirt evidence jirti dub gafitana yotin diesitu evidence kristani fudatu 1 John chapter 5 verse 7 1 John chapter 5 verse 7 tatabbe yohana taqara boqot shani qajeltu torba fasti afan ferenjitin dubisa edu afamni boranat sanihiha duba afan ferenjitin akanjeti for there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Jechu huwanjeru kasadeta solo jadu bise, and there are three that bear witness in earth: spirit, and the water, and the blood, and these three agree in oneness. Wanjetu misikiri sadit gubba jirati ugabatu sadit gar samai ach gubba jirati
dhugabaatu sadeen tamiiftam abbaa dubbii afur qulqullooti warri kun sadeenu tokkooti warri kun sadeenu abbaa dubbii afurii qulqulloon sadeenu waliin tokkooti dhugabaatu sadiitti lafallee gubba jiraati. They are three that bear witness in earth, spirit and the water and the blood. Hafuura dhugabaatu sadiitti lafallee jira yookaan shahid sadiitti lafallee jira yookaan misikir sadiitti lafallee jira. Misikirin sadeen maaniif maan kalafa hafuura disaanii dhiigaati kun sadeen waan tokkirra walii galaati. Sadeen gubbaa ammoo tokkummaa waliin qabaati. Sadeen gubbaa tokkummaa waliin qabaati. Sadeen gubbaa eenyu feenne nereefu abba dubbi afur qulqulloo jaruu kun sadeenu waliin tokkooti. Dubbi jechuun armatti akkam kiristaanitti hiikatutti dubbiin tun Yeesoo. Akkas jechuun abba Yeesoo afur qulqulloon dhuga baatu gubbaa jirtu yookaan shahid sadeen tokkummaa waliin qabu ha gubbaa jiru. Jechi kun Baayiboo afaan Arabaallee kee jira. Yoon afaan Arabaa dubbise warra afaan Arabaa beektanii فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحدة. والذين يشهدون في الأرض ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد. تنا حاجة يكون في كابود تمامري فانا محموران تنجتشي خماني يكسوني سديتي رجع شهيد سديد جبا جراتي شهيدي سدين أبا دبي أفرق كلوتي جتشي خوني بايبو كسوائيلي يونيون باشوني لك جرا ورا كسوائيلي أجاو في شكافدا أمو كسوائيلي كساتي أجيلتو سديتي رتا كسر مالك أجيلتو تربة راتي وانجرو naye roho ndiye ashuhudiaye kwa sababu roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni sadiyete sotun. King James kesatti aya sadi gubba jiretu nini aya torbeso kesatti akkas King James kesatti Bible King James kesatti aya sadi torbeteso irratti sadi gubba jiraati. Ammo Bible Kiswahili irratti aya saddeeteso irratti shahid sadi gubba jiraati. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja eti. Warukun sadenu toko eti. Bible Kiswahili leni akum taama afaan Firenji sun jetti shahid sadi gubba jirati, ta afaan Arabaa lens shahid sadi gubba jirati. Duubi jechi kunini evidensiin arganne du kiristaanii itti fayyadamaa ture jecha kan akka waaqii namni sadi waaq tokkee jiru evidensii warri ganne itti fayyadamaa ture kan. Ammoo qorannaan ammayyaa risaachii nam kiristaanii iskoolaasiin kiristaanaa yookaan warri beektotii kiristaanaa gugurdoon risaachii tochitee jechi kun jechi Baayiboo guyyaa keessatti daran malee jechi kun dharaa'e. Jechi kun jechi duraan Baayiboo keessa hin jirre evidensiin hin jirtu ennaa warrummaan kiristaanaa gugurdaan jaaroleen kiristaanaa ta durii jechi kan uumtee Baayiboo darte malee jechi kun ka durii keessa hin jiru. Jechi kun jechi Baayiboo eegee keessa jira malee Baayiboo duraanii keessa hin jiru jedhan. Duuba eegii sun amma Baayiboo dhibii babaasanii Bible akka NIV fa New International Version, Revised Standard Version, New Revised Standard Version, New American Bible, Good News Bible. Yooti Bible tan cuf dubbiftu jechi amma raga sadiit samaayii kee jira yookaan shahid sadiit samaayii kee jira jettu dhuga baatu sadiit samaayii kee jireettu Bible tan tokkollee keessa hin jirtu yaa baasan afuttan. Baadhaa eegii hubatanii wanni kun Baayiboo durii keessa hin jirtu Baayiboo eegii keessa jirti nama wanni kun waan guyyaa keessa Baayiboo daran jedhanii akkanaan evidensiin tullee nama akkanaan dhartaati. Kanaafuu qara evidensiin tokkottiin Trinity
sappooti tana tullee nam kiristaan biraat kiristaanitti walii galee akkasiin dharaa walii arganitti baay'ee yoo keessa haaqan baay'ee warri keessa haaq tokkin fak baay'ee tana habarin jeema kawatu woteedhan baay'ee tun baay'ee kiristaanati waan isin jette caqasa fulaan tana sadii gubba jireetsun basi wako mashahidi watatu eti tun shahidi sadii jiraeti shahidi sadii kam roho maji na damu eti roho maji na damu afura bisani dhiiga eti ta afura bisani dhiiga tana King James illee dubbatti sun shahidi laf gubba jiru eti shahidi oli ammoo abba dubbi afur qulqulloo shahidi laf jira ammoo afura bisani dhiiga eti ammoo gartaam ka shahid samaayi baybotan keessa illee yabaasanam wako shahidi watatu roho maji na damu خم لفا خاني مو جرت ملي خجبا خاني مو تنجرت بايبوني أما good news أنتون حبارين جيما كواتوته بايبون لبين جت خاني كاملة هدو أكم سنجري NIV كين Revised Standard Version New American Bible بايبون تتعفان بران لين جتسوني أيو تتعفان بران لكيس جتسوني نجرو تعفان أمارا لكيس نجرو yoo ta orthodoxii fakee jiruun beeku kana afaan suni baay'ee sun qarin garre ta warra orthodoxii garre ammoo baay'ee kiristaana ta pheenxee ta afaan amara tokkollee keessa hin jirtu ta orthodoxiitiif ta katoolikii kee jirtutti hin beenu duuba tulleen baay'ee nan harka qabu Holy Bible New International Version Holy Bible New International Version in argitan se'a NIV len waan jettu furasun irratti for there are three that testified shahidi sadiyeti dhuga baatu sadiyeti spirit water and blood dhiiga bisaanii afuura dhiiga bisaaniiti and the three are in agreement sadeentu walii galtiyeeti garta sadii samaay kee jira ta'an isilleen hin qabdu sadii samaay jira am King James sadii samaay jira raga sadii samaay jira raga sadii telefoonle jira King James jette ragaan sadeen samaay abba dubbi afur qulqulloo etaan tan bayboon tullee nam hin qabdu amma bayboon tuni taama NIV waan hin qabneef illee jala dubbatti nami bayboo NIV mina qabdan ka kiristaana yookaan online seena Google seena First John chapter 5 verse 7 NIV eda First John chapter 5 verse 7 jeda NIV biradera Google is sacha yosan sachitani verse lesani fide footnote lesi fid jalatti verse ni radubatu footnote kesatu asin jettu verse 7 and 8 let manuscript of the Vulgate Bible manuscript in Vulgate and Vulgate ni kitabama duri afame خاف أدو تكنولوجي كمبيوتر برينتر كون يدفينو غاف أركان كتاب أفن فالجتين كون كتابة بايبو كأفاني لاتينيتين بريفم أفان لاتينيتين بريفم أفان لاتينيتين بريفم جتشي خندو بايبو سون كيجر let manuscript of the Vulgate testify in heaven the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Footnote jalatu batewar read. Kitaba manuscript, let manuscripted. Let manuscripted chuni. Manuscript ege, kitab ege afam. Hadurant afam eniti ka ege afam. Kesati kamakan kitab sun kamakan sa Vulgatedan. Khafan latini tint afam kesati. Raga sadi gubba jiraayati. Ragan sadeni len abba dubbi afur qulqullooti. And these three are one it. Warokun jarikun sadiru tokkoet. And there are three that testify on earth. Amalle saditi raga sadi la falle jirayati. Jechukun ka sadi gubba jiretu not found in any Greek manuscript before 14th century. Bible gari kesat before 16th century da. Amma Bible gari kesat before 14th century. Jechukun ini manjennani New Testament ina ka Kristaani cufitti waligaleti afaan Giriikiitiin fasti barreeffame warri qara durii Mataayoon kun faan Luukaa faa Markoo faa warri amma
Phaawulos faa warri kun cufa durii Baayiboo kana New Testament waan kakuu haaraa warri jedhu kitaaba warri Injiila dhuun kan fastii warri barreessee afaan Giriikiitiin xaafu. Akkasiifuu jechi kun sila fastii kan inni keessatti argamu malee jechi ka afaan Giriikiin xaafam keessatti argamu malee. Ammaan jechuun jiru warri armatti it is not found jechi sun hin argamu hin jiru jedhan Baayiboo afaan Giriikii tokkollee keessa. Not found in any Greek manuscript before the 16th century. Before 16th century duratti or before 14th century qarne kudhanii afurii dura jechuun kun Baayiboo keessa hin jiru jedhan. Akkas jechuun gartaa jechuun kun evidence hin qabu arginaan kiristaanii jaaroleen kiristaanaa durii teettee jechi kan uumtee Baayiboo keessa keettee ammoo galata Rabbi kiristaanii warrummaan kiristaanaa keessaa dhugaa barbaadu ka dhugaa fedhu waan kan qoratee erga'ee amnu beeksisu jira akka dubbiin tun fekkii akka dubbiin tun dubbii dhugaa abbaan tattaabbee tan qor Yohaanaan tattaabbee tan qor akka inni jechi kan Baayiboo keessatti hin darin amma akkanaan ragatan nu dhiyeessan. Duuba akkanaani evidensiin Trinity illee qartana tokkotti tammee taa akka dansa qardiidessitee warra kun jedhu kun sadeen akka waliin tokketteetti fulaan akka dansa addeessitee himti tokkotti tana tokkottiin tullee nam kiristaanonni itti walii galee fekkii jedhe. Akkanaan evidensiin Trinity tadhibiin namne tokkotum tana tadhibii jirta warri ammallee abdatu taa Yesuuni akkama Injiila Mataayoo keessatti eegidu keessa ka'e ergamtoota isaatiin deema maqaa abbaatiif maqaa ilmaatiif maqaa Hafuura Qulqulluu nan barsiisaa inni jedhe. Kanallee jechi kulleen jechi duraanii keessa hin jiru. Oldest manuscript keessa hin jiru. Yookaan jechi kun ergamtootaan hin jenne Yesuun. Maaliif? Yoo dhugum inni ergamtootaan jedhe jechi kun jiraati. Dhugum jechi kun ergamtootaan jedhe jiraati. Kanni jechi kun qarwaan qaraa kanni amma Mataayoo keessatti dubbatee deema maqaa abbaatiif maqaa ilmaatiif maqaa Hafuura Qulqulluu nan barsiisa jedhu kun qar jedhu maqaan kun warri kun sayyeen tokko hin jenne armatti akka warri tokko hin himne warri kun tokko jedhee warri kun tokkee waliin jira jedhee fulaan diidestee himtu hin jirtu tarsila jirtu tareefu amma taan amma dubbisti qaraa dubbistan ammoo tun taamni Mataayoo keessa tuniin qarwaan qaraa warri kun sadeen tokko hin jenne maqaa kan sadeen hin deema barsiisaa jetti. Ammoo barsiisan tun dhugum Yeesuu jedhe yoo dhugum jedhe namni hedheen akka kiristaanii itti dhugeeffatutti ergamtoota Yesuuti. Mataayoo fa'a, Yohaanaa fa'a, Peetiroo fa'a ergamtoota isa 12 ta'an jecha kan jedhe beena maqaa kana nan barsiisaa jedheen yoo jechi kun akkas taati yoo dhugum jechi inni jedhu kun jiraati. Qarafiidhee nami jecha kanaan nan barsiisuu malee ergamtoota Yesuuti. Kadeemtee jecha kan nan barsiisuu malti. Kitaaba hojii ergamtoota The Book of Acts. Book of Actsiin hojii ergamtootii hojjetti. Eegii Yesuun laftan irra deeme. Akka isin deemtee wangeelii kan facaasite. Akka isin deemtee wangeelii kan deemtee nan barsiifte. Akka isin deemtee itti nama barsiisiti. Waan kan irra dubbatti kitaabii hojii ergamtoota. Yoo ati kitaaba hojii ergamtoota guutuu dubbifte fulaan tokko ka ergamtooti Yeesoo maqaa kan sadeen dhooftee kan maqaa sadeen nan barsiifti hin jirtu fulaan tokko yoo dhugum jechi kun jiraati ka Yeesuun duraan deemaa maqaa kan sadeen nan barsiisa jedhe kana minni hedheen ergamtooti Yeesoo akki ergamtooti Yeesoo dubbii Yeesuu dabarti cabsituun hin jirtu ammoo Baayiboo guutuu dubbifti. Fulaan tokko Yeesoo ergamtooti Yeesoo maqaa kan sadeen dhoofti maqaa kan sadeen nan barsiifti hin jirtu. Kanallee iskoolaasiin kiristaanaa namni iskoolaa tokkiin kan Baayiboo kan qorate waan jedhu hulleen baadhaganni 300 wayii jecha kanallee Baayiboo daranii gaafa jaaroleen kiristaanaa waliin teettee waan Trinity kanallee uumtee Baayiboo keetti. Akka waaqi sadiitti tokkees waliin jira itti gaafa warri waan kan irra walii galle artiin dur qarduraan kiristaanii waan kan akka jedhu kun sadeen tokko itti waliin galle 325 AD horatte hor kan keessa walii galanii hor kan keessa illee qara gaafa warri gaafa discuss warri dubbate hor amma ganna 325 eegii Yesuun addunyaa irra deeme jaaroleen kiristaanaa waliin dhuftee
lafa walii dhuftee qorattee gaafas walam calarra dubbate abbaa fi waaqa abbaatii fi yeesoo warri hummaa waliin qaba waaqummaa waliin qaba ani waan kan dubbatanii wanni warri itti buufate yeesollee waaqedhani gaafas gabaa dhaganii 300 foyi gaafas buufatanii yeesollee waaqedhani murteessan gaafas ammoo taafur qulqulloon dubban jarum kan lamaa irra dubbatan eegii sun garibuu gan 50 taanii gan waan gan 50 taanii ganne 380 wayi am afur qulqulloolee daran taafur qulqulloolee qoratanii afur qulqulloolee waaqedhani akkanaan jeru kusadeen waaqumma waliin qabaadhanii gaafas baadhaganii 400 jechuun baadhaganii 400 trinitiitti walii galee korkuun jerii kusadeen walii waaq tokko kristaanii akkasi buufati am duuna mis korato kam jecha mataa sullee jecha kanallee guyya keessatti daranii namni am iskoolaa kun video tan jalatti yoo baadha video tana waan kana dubbadhe rabay jalatti evidence sun isanii kenna sa iskoolaan waan sun dubbate akka wanni kun gan baadha gan 300 bayboo daran akkanaan duuba evidence in trinity talammeessun leen tana tayesun deema maqaa kan sadeen nan batti sayed tana tullee nam yadhar taate akkanaan trinity waan qaraa evidence hin qabdu tanaaf rabbi leen dubbate maan jedhe laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ya kuffar tanjed ya waaqa dhaaresi tanjed ya tokkochuma waaqa diddan jed warri waaqa sadii tokkee jiretan waaqa sadii tokkee jiretan ya dhaaresi tanjed dubbe waaqa lee dhaarestanii dubbe waaqa lee dhaarestanii ergamtoota waaqa lee cufa dhaarestanii jechuun mi kafar ya kafar jechuun ya dhugaa waaqa didee jechuun ya dhugaa waaqa diddanii waaqi tokkochuma waaqa suya diddanii rabbiin suratul maa'ida sura 5 aya 73 walaalin aya 73 irratti akkasedhe dubarra evidence ne dubbatan lama ita trinity ti yo waaqi fedhe evidence dibita kristaanii ittirkatu akka jecha am yeeson naaf abbon tokked khanamina argi ya abbo arginni jechi sulle guyya dibira dubbadha amma armaatti arra aganaan kesaba والسلام على من اتبع الهدى